Laachise kiloleessummaa sagaleetiin ijoollee galmeessanii weebsaayitii irratti guyyaa 14 leenjiin kennamaa jira. Kuni adda isa godha jechuudha warri keenya barana. Inni kan biraa maal akka haala kamiin kan iddoo kana gaafatame haala kamiinidha kan madaaltan kan jedhu irratti ulaagaalee garaagaraa qaba. Kaataagoriin 11 niilu ulaagaa adda qaba. Ulaagaan sun abbootii seeraa bira deema. Abbootiin seeraa hara ulaagaa sanaatiin kennu jechuudha. Akkuma dura ibsamee akka ifasiniif ta'uuf marsaa lama qaba. Akkaataan itti kennamu jechuudha qabxeen hunduu. Dura weebsaayitii irratti edda galmaanii booda keessaanis edda sassaabamanii booda ogummaan ogeessaan laallamuu waan qabuuf abbootii seeraa bira otoo hin deemin dura gara abbootii seeraatti kan deeman hin calalamu sirboonni jechuudha. Sirboonni 300 ol walitti qabamanii yoo dhanu hunduu jedhameera jenneerra naasinu inni akka jirutti abbootii seeraa bira jira deema otoo hin taane calalamaniitu abbootii seeraatiin ogeeyyotaan laallamaniitu sana booda gara abbootii seeraa 5 hanga 9 kan ta'anitti kan deemanii jechuudha. Isarratti ulaagaan 11 abbootii seeraa 35 kan irratti hirmaatan jennee isiniirraa ulaagaan tokkoon isaanii abbootii seeraa 5 kan isaa olis qaban ni jiraatu. Inni kan biraa haala kamiin gaaffii isheen gaafatteedha. Haala kamiin yookaan immoo haala kamiin hojii tokko artistiin tokko itti gaafatte isheen artistii tokko otoo hin taane ulaagaa isa ilaallatu hundarratti hojii qabataanaan hojii isaatu achi keessatti dorgoma. Dubbii keenya irratti gaa artistii miti kan dorgomsiisnu kan akka nu hubattan barbaadnu hojii dorgomsiisna. Hojiin bareeda ta'e ulaagaa sana abbootii seeraa bira deemee darbe taanaan hojiinsaa tulaalama malee nama saamti jechuudha. Muuziqaan yookiin hojiin tokko kaataagorii 11 keessatti dorgomuu danda'a. Kaataagorii adda addaa irratti jechuudha kan isa laallatu keessatti. Inni kan biraa haala qarshii kennitu qarshii wajjin dhuftan kan jedhameef irra jireessa albamiidhaaf kan qarshiin kennamu kan adda isa godhu guddaan jechuudha. Albamiin maaliif xaarii baay'ee barbaada waggaa 2 ol waggaa 3 warri hojjetan jiru waan ta'eef isa ibsa otoo hin taane isaan bakka isaa bu'a otoo hin taane jajjabaadhaan Hacaaluun gaannaa lubbuun jiru namootuma wannoo jedhan jajjabeessa waan ta'eef awwaarri kunis leegaasii isaatti fufsiisuuf waan ka'eef akka jajjabeenyaatti malee wanti kun isaan bakka bu'a yookaan immoo isaan fayyada jennee miti kan kenninu jechuudha. Isaan kaaniif immoo akkuma jajjabeessuma amileetti akka nu laaltanidha. Inni kan biraa I think asii ka'e kan ajee wareegame irratti Oromiyaa guutuutu wareegame. Oromiyaa guutuutu hin taane addunyaattis biyyoota adda addaatti kan hin dhaga'u jira. Isaan akkaataa kamiin yaadachuu dandeessu kan jedhu kuni ani akka faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatti akka haadha manaa Hacaaluu Hundeessaatti akka goota gootti yogguu dubbadhu hundi keenyayyuu nu qofa otoo hin taane faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa otoo hin taane hundi keenyayyuu hirmaannaa mataa keenyaa qabna waan ta'eef bakka arginetti haamileedhaanis haa ta'u waan dandeenyiin haa gargaarru jenna. Gara fuulduraa garuu pilaatfoormiin uumamuu danda'u hin beekamu. Nama gaafannus nama gaafachuu qabnus yoo jiraate ta'e otoo nuti informu gootanii jechuun barbaada kanarratti. Inni kan biraa faawundeeshinii jechuun namni akka nu hubatu kan barbaadnu manni kun durannaa dhuftan duwwaa ture miti. Amma edda namni seenidha kan guute. Faawundeeshiniinis jechuun duwwaadha. Duwwaa yogguu ta'u uummatuma wajjin hin taane sunuma wajjin hin taane faawundeeshinii kana gara fuulduraatti deemsisna malee addatti faawundeeshinii waan qabuuf waan gargaaru. Akan qabaanne akka hubattanidha. Kanarratti gara biraatti yoon seenin beeku malee faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa SMS 7855 qaba. Kanaan dura kan waggaa 4 keessatti hojii gurguddoo akka calqabaatti hojjeteera. Iyyadattu isinis Booranatti wanti hojjetame gara Wallaggaattis waan hojjetame hin beektu waan ta'eef kana caala daran cimsinee akka hojjennu isinis nu duukaa dhaabbattanii abbootiin qabeenyaas haa ta'u warri nu gargaaruu barbaadan asumaan akka faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa gargaartan aansa koon dabarsa. Gaafii isa afeef otoo hin taane gaafii tokko waa'ee
ኮሚረት jajjabin irratti kan ka'e egaa komiinis abbaan ofiin argu goroo dorni margu abbaan ofiin argu jedhama miti biiroon keenya yookaan immoo biiroon faawundeeshinii Hacaaluu Lidataa gamoo Awaash irratti argama namoonni fedha qabdan nu gargaaruu barbaadan komiinuu dhiyeessuu barbaadan achitti dhuftanii otoo komiinuu kennitanii walumaan taaneeti komii sanas yaada sanas adeemsisuu dandeenya yaada jedhuun deebisa. Kan biraa yaada waa'ee Acee irratti sirba Aceen egaa yokkuu taphatus yokkuu kolfus yokkuu nama qabachiisus inuma sirba mitiire namoonni hedduun hin beektu namoota hedduu biras sagaleen isaa jira Hacaaluun yokkuu akkas godhu nama qabachiisuudhaaf kan gale nama qabachiisuudhaaf yookaan immoo sirba sana akkaataa kanaan sirbi jedhee kan kenneefidha namoonni tokko kan baasanii so kuni jaalalarraa kan madde ta'uu danda'a yaada koo yokkuu kennu baay'ee namatti sin dhagahama namni akkas hojjetu sun Hacaaluun otoo jiraate otoo lubbuudhaan jiraate gaafii kiyya kun gochuu danda'a otoo Hacaaluun lubbuun jiru otoo isa hin eeyyamsiisiin baasuu danda'aadha inni kan biraa hojiin adda addaa jiraachuu danda'a waan ta'eef Aceen kwaalitii jaalata hin beektu baay'ee otoo dhuma isteediyoo keessa iyyuu hin galin sagaleen isaa baay'ee miidhagaa baay'ee bareeda kun immoo kennaa waaqaati waan kiyya ta'eef baay'ee itti boona waan jettan jechuu dandeessu I don't know kanaaf iyyuu namoonni akkasitti sirbisaa isin bira jiru otoo dandeessanii Hacaaluun otoo jiraate otoo ka'ee nu laalee yaada akkamii nu kenna maal nuun jedha jettanii otoo of duuba deebitanii ilaaltanii bareeda natti fakkaata yaada koo kan maanan xumura yaada afeemu እሺ I think voting system har'arraa kaasee vote gochuu dandeessu guyyaa 10 websaayitii irra tura jechuudha hundi keessaniyyuu warra sirba dinqisiifattanii fi itti bohaartan akka filattan asmaanan dhaamsa koo dabarsa jechuudha አመሰግናለሁ ወደ አማርኛው ስመለስ በመጀመሪያ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል በጥያቄ መሰረት ያጫሉ እንዴሳና አዋርድ ምን ለየት ያደርገዋል ለሚለው ከአምናው እንዳምናው ነው ካታጎሪው ምንም የተለየ ነገር የለውም ግን ለየት የሚያደርገው የኪኖግራፊ ወይ ደግሞ የዳንስ ቡድን ለህዝብ ይፋ አልሆነም ነበር አምና ዘንድሮ ግን ይፋ ሆኗል በተጨማሪም ያጪን መገደል በማስመልከት ለ14 ቀን የድምጽ ስልጠና እንሰጣለን እየተሰጠነ ያለው ይሄ ለየት ያደርገዋል ምክንያቱም እሱን በማሰብ እሱን ለመዘከር ስንል የምናደርገው ነገር ነውና ብዙ ነገሮች እሱን ሊዘክሩትም ሊያስቡትም አይችሉም ቢሆንም ያቅማችንን ያህል እንሄዳለን ማለት ነው ሌላው እንዴት ነው ዘፈኖቹ በምን ካታጎሪ ነው የሚታዩት ለሚለው 11 ካታጎሪ የተለያየ የሚመዘኑበት ሚዛን አለ በመጀመሪያ የተሰበሰቡት ዘፈኖች በዌብሳይት እና በውስጥ ነው ከ300 በላይ ነው 300 እንዳለ ወደ ዳኞች ይሄዳል ማለት ሳይሆን ከሞያው በሞያው ሰዎች ይጋበዙና በሞያው ጨለሊ ወይ ደግሞ ማጣሪያ የሚያደርጉ ባለሙያዎች አሉ ለነሱ ካጣሩ በኋላ ነው ወደ ዳኛ የሚሄደው ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ዘፈን ዳኛ ጋር ሲሄድ ብዙ ጊዜ ሊፈጅ ስለሚችል ግን ማለፍ ያለባቸው የራሱ የሆነ ካታጎሪ ስላላቸው እያንዳንዳቸው ዘፈን ላይ የሚመደቡበት ይሆናል ማለት ነው አንድ ዘፈን እኛ እዚህ ጋር ሰው ወይ ደግሞ ሁሉም እንዲያስብ ፈልገው ሰውን ሳይሆን የምናወዳድረው ስራን ነው ስራን ነው የምናወዳድረው አንድ ስራ ወይ ደግሞ የአንድ ሰው ስራ ስንት ቦታ ሊገባ ይችላል ተብሎ ለተጠየቀው አንድ ስራ ከካታጎሪው የሚመለከተው ከሆነ 11 ውስጥ መወዳደር ይችላል ማለት ነው የሚገደበው ነገር የለም እያንዳንዱ ካታጎሪ ውስጥ ከተመደበ በኋላ ለዳኞች ይሰጣል እዚህ ጋር ዳኞቹ ከ35 ዳኞች ናቸው የዘንድሮ አዋርድ ላይ
የታጩት ወይ ደግሞ ነጥብ የሚሰጡት ማለት ነው። ይሄ ወደዛ ከመሄዱ በፊት ሁለት ዙር ነው ያለው። አንደኛው ዙር የተመረጡት ወይ ደግሞ የተመረጡት ዘፈኖች ወደ ዳኞች ይሄዳል እንዳሉ በካታጎሪዎቹ። ከዛ እነሱ ነጥብ ሰጥተው ከተመለሰ በኋላ ቶፕ ቴን ይወጣል። ቶፕ ቴኑ ከወጣ በኋላ እዛ ቶፕ ቴን ላይ ሁለት ተጋባዥ ዳኛ በእያንዳንዱ ካታጎሪ ላይ ሁለት ተጋባዥ ዳኛ ይጨመርና ለነሱ ተመልሶ ቶፕ ቴኖች ይሰጣሉ ማለት ነው። ከቶፕ ቴን ውስጥ ደግሞ ቶፕ 5 ይወጣል። ቶፕ 5 ነው ለህዝብ የሚወጣው ማለት ነው። ሌላው መሲ ያነሳችው ጥያቄ ነበርና እሱ ጥያቄ እንግዲህ አንድ ሰው ሁለት ሰው ወይ ሶስት ሰው አይደለም፣ እንደ ኦሮሚያ ነው፣ እንደ ሀገር ነው፣ ከሀገርም አልፎ እንደ ዓለም ነውና በአፄ መሞት ሁሉም ሰው የተጎዳው። በነገራችን ላይ አፄ ተገላገለ ነው የምለው እኔ። እኛ ቆመን እዚህ በቁም ከመሞታችን ይልቅ ማለት ነው። እነዛን ሰዎች ሁላችንም ወይ ደግሞ ይሄ ፋውንዴሽን ምን አርጎ አሰባስቦ እንትን ይላል ምን አሰባችሁ ለሚለው ፋውንዴሽኑ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም እንደ ጋዜጠኛ ሁላችሁም ማሰብ ያለባችሁ ነገር ስለሆነ ወደ እናንተው ከኛው ወደኛው እንመልሳለን ማለት ነው። ሁሉንም ስለሚመለከት ማለት ነው። ያልተመለሱልን መልሶችም ስላሉ ያን ነገር መጠየቅ ካለብንም አንድ ላይ እንጠይቃለን ለማለት ፈልጋለሁ። ሌላው ምንድነው ቅሬታ ወይ ደግሞ ቅሬታ ተቀብላችኋል ወይ ለሚለው እንግዲህ እኛ ቅሬታ ለማቅረብም ሆነ ለመቀበል ዝግጁ ነን። ቢሮአችን ልደታ አዋሽ ህንፃ ላይ ይገኛል፣ 3ኛ ላይ ማለት ነው። እዛ መጣችሁ አፄን የምትወዱ የአፄን ሌጋሲ ማስቀጠል የምትፈልጉ ሁላችሁም ይመለከተናል፣ ይሄ ነገር ይመለከተናል ለምትሉ ሁሉ እዛ መጣችሁ ሀሳብም ይሁን አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። አብረን አንድ ላይ ሆነን ነው የአጫሉን ሌጋሲ የምናስቀጥለው። አንድ ጥያቄ ደግሞ የቀረው አፄ በህይወት እያለ ሲሄድም ይዘፍናል፣ ሲቀመጥም ይዘፍናል፣ በተለያየ ቦታ የተለያየ አክሽኖችን ይወስዳል እና በተለያየ ጊዜ እኔ በማውቀው ልክ ሰዎችን ድምፅ ለማስያዝ እሱ ይዘፍናል ወይ እንደዚህ አድርጉ ብሎ ይናገራል። ኢቨን እንደዚህ በምልበት ሰዓት እኔ እንቅስቃሴዎቹ ሁሉ ፊቴ ነው የሚመጡት እና ያንን ነገር አንዳንድ ሰዎች ለፍቅርም ይሆናል እሱንም ለማሰብ ይሆናል ለክፋትም ነው ብዬ አልወስድም። ግን አንድ ነገር ከማድረጋችን በፊት እኛ ስናደርገው ትክክል ነን ወይ ደግሞ እኔ እዚህ ጋር ስናገር ይሄን አነጋገር እኔ ትክክል ነኝ ወጥቶ ሰዎች ጋር ሲደርስ ግን ምን ይፈጥራል የሚለውን መጀመሪያ ከማድረጋችን በፊት አስበን በስነ ስርዓት አመዛዝነን ብንሄድበት የሚል መልስ ነው የምሰጠውና እያንዳንዳችሁ እንግዲህ አንዳንዳችሁ ሰዎች ጋር ብዙ ሰዎች ጋር ሊኖር ስለሚችል ያንን ነገር ባታደርጉ በምታደርጉበት ሰዓት ደግሞ ቆም ብላችሁ ብታስቡ። አጫሉ ስቱዲዮ ገብቶ ሲሰራ ካልጣመው ራሱ ደግሞ ነው የሚሰራው። ግን እንደዛም ሆኖ በሚዘፍንበት ሰዓት ስቱዲዮ ቢገባም ባይገባም ኳሊቲ ያለው ድምጾቹ እንደዛ ጥራት አለው። እንደዛ ስል ግን በኩራት ነው የምናገረው። ይሄንን ስናደርግ ግን አጫሉ ቢኖር እናደርጋለን ወይ? የመጀመሪያ ጥያቄ አጫሉ ቢኖር እናደርጋለን ወይ? ይሄንን ስራ እንደዚህ እናወጣለን ወይ ብለን ብናስብና ብናደርግ ጥሩ ይመስለኛል። ደግሞ ፋውንዴሽን አለው፣ የራሱ ተቋም አለው። መታችሁ ከተቋሙ ጋር እንኳን አውርታችሁ የሚሆነውን ነገር ጠይቃችሁ ብትሄዱም ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ እንደዛ ስል አጫሉ የአንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ የኔ ብቻ አይደለም። አጫሉ የህዝብ ነው። የህዝብ እንደሆነ መጠንም የሁሉም እንደሆነ መጠን ደግሞ ሁሉም ሊቆረቆርለት ይገባል። የሚጠፋ ነገር ካለ አብረን ማስተካከል ይኖርብናል የሚል መልስ አለኝ። አመሰግናለሁ። ሌላው ዌብሳይት ላይ ከዛሬ ጀምሮ 7 ዘርፎች ወጥተዋል። ከዛሬ ጀምሮ ድምጽ መስጠት ትችላላችሁ። እስከ 10 ቀን የሚቆየው የምትወዱትና የምታደንቁትን ዘፈን ድምጽ ስጡ እላለሁ። እግዚአብሔር በሰላም እንግዲህ ለዛለት ያደርሰን እላለሁ። መድረሳችንን እኛ እናቅምና አመሰግናለሁ። Egaa waan hafteen jiru maal adda godhaa kan jedhu kan dura ta'ee jira.
wantoonni xixiqqaa wanta adda godhanii jira. Teeknikaalii naman wantoonni asitti ibsamu yaadan waan baay'ee jira. Fakkeenyaaf amma kan leenjii ta'eera. Kana malees kophii warraas ta'anii haa ta'u kanaan dura parsantii 70 kennamaa ture amma gara 90 ta'eera. Innis maalidhaa fi yaada uummata marraa ka'ee kan ta'edha. Sababa mataa isaatii qaba. Kunillee kan adda isa godhu qaba. Kan biraa immoo kan adda isa godhudha. Kan bara darbeedhaaf kan bara kanaa immoo isaas kan hojjetamedha. Adeemsi isaa garuu adeemsi isaa tokkuma haa ta'u malee kan baranaa kan waggaa tokkoo kan baranaati. Kan darbe isa darbeedha jechaadha. Waa'ee giddu galeessaa kaasaniiru. Giddu galeessaa Hacaaluu giddu galeessa ni jaallatanii iddoo lafti leenjii kan itti kennamu iddoo ogummaa aartiitti babal'atu itti beekamu haala kana jedhamu isa egaa gochuudhaaf faawundeeshin Hacaaluu waan guddaa